Okay, gaaffiin torbaffaa maal jetti? Insert for arithmetic in the 5 geometric jetti. Isa kana hojjechuudhaaf jalqaba eessa gidduu galchinaa? 2 fi 20 gidduu galchina jechuudha. For arithmetic in the 5 geometric jetti. For arithmetic fi 5 geometric akkaataa itti galchinu kan waliin ilaallu ta'a. Okay, as bira 2tu jira, as bira 20tu jira jechuudha. A B C D 4 arithmetic 4 itti galche jechaadha. As bira 2 jira, as bira 20 jira. Geometric 1 2 3 4 5 B C D F itti galche jechuudha. Okay, isa kana jechuun jalqaba irratti arithmetic irraa maal baafachuu qabna? Common difference baafachuu qabna jechuudha. D is equals to maal jennaan jechaadha. Seera arithmetic keessatti akka fakkeenyaaf A B jennee n gidduu kanatti galchiyoo n term yoo nuun jedhe B minus A over n plus 1 jennee turre. Asirratti immoo maal jennaani? Kana viidiyoo darbe keessatti wanta isinii tuqeef deemtanii ilaaluu dandeessu. 20 minus 2 over n plus 1 jennaan. n kenna maali? 4 jedhe. 4 input 4 arithmetic waan nuun jedheef kana jechuun yoo walirraa hir'isu iddoo kana maal bakka iddoo n kenna 4 buufanna jechuudha. 4 jennaan. Kana jechuun 18 irra 5 jechuudha. 18 irra 5 jechuun 3.6 jechuudha. Okay, arithmetic irratti maal goona? Common difference jechuun common dabala jechuudha. Asirratti 2 irratti maal goona? Common difference yoo idaanu meeqa ta'a? 3.6 jechuun 5.6 ta'a jechuudha. Maaltu een kenna? 5.6 ta'a. Biin kenna hoo maal ta'a jechuun 5.6. Isuma san irratti 3.6 idaana. Meeqa nu dhufa? 9.2 dhufa. Siin kenna hoo 9.2 irratti meeqa idaana? 3.6 idaana. Meeqa dhufa? 12. Kana yoo idaanu 12.8 dhufa jechuudha. 12.8 dhufa. 12.8 irratti 3.6 idaana jechuudha. Isa kana jechuun 16.4 dhufa. Okay, haala kanaan hojjenne jechuudha. ABCD kennas D kennas haala kanaan argannee jirra. Okay, gama geometric ogguu deemnu warri geometric immoo garaagarummaa isaan xiqqoo ni qabu. Yoo barbaachisaa ta'e kana jennee kanaan G1 jenneeni kanaan immoo GN plus 2 jenneeni ka'uu dandeenya jechuudha. GN plus 2 jechuun maal jennaani? G1 isa kana n akka n itti fudhanna waan ta'eef R n plus 2 minus 1 jennee kana jechuudha. Okay, kana akka n itti sila fudhanneef kana jechuun yoo walirraa hir'isu R plus 1 dhufa jechuudha. Kana jechuun R plus 1 dhufa. So over G1 jennaan R plus 1 is equals to GN plus 2 over G1. Kana jechuun GN plus 2 jechuun 20 dha. 20 over G1 jechuun meeqa? 2 dha. Kanaafuu n plus 1 jechuun n kenna 5 jenneerra. 5 n plus 1 5 dha. R 5 plus 1 jechuun 6 jechaadha. R is the power of 6 is equals to maal jennaan? Isa kana yoo hiru jechuun 10 dha jechuudha. So karaa kanallee karaa dura isinii deemuu barbaadellee hojjettanii karaan tokkoma dhufa. Okay, kanaan isinii mee akka sirriitti ifa wanti muluun isinii ta'u karaa kanaan isinii deeme. R is the power of 6. R is the power of 16 kenna 10 dhufa jechuudha. Kanaafuu common difference kenna R kenna argachuudhaaf cube root of 6 root of 6 root of 6 10 illee root of 6 jennaani. Kana jechuun R'n addatti ni hafti. R is equals to maal ta'a? 6 10 root of 6 10 root of 6 ta'a jechaadha. Okay, kanaafuu asirraa kaanee R keenya 10 root of 6 erga argannee booddee wantiin gochuu qabnu maalidha? Now R is equals to 10 root of 6
arganneerra. Salphumatti b kenna jechuun b jechuun maal jechuudha g2 tti fudhanna jechuu kana g1 ergeen g2 tti fudhanna g2 jechuun immoo maal jenneen irra g1 r is the power of 1 dha. Kanaafuu g1 kenna maali 2 dha. R kenna jechuun immoo root 10 root 6 jechaadha. 10 root 6 g1 kenna isa kana dhufa jechuudha yookiin immoo b kenna. C kenna immoo g3 dha waan ta'eef g1 r the power of maal jennaan r the power of 2 jennaan. Okay, g1 kenna 2 dha. R kenna root 6 10 root 6 square jechaadha. 10 root 6 square jechuun immoo simplify gochuu dandeenya jechuudha. Simplify goonee kaa'uu ni dandeenya. Kan inni itti aanu d dha. D illee g1 d akka g maalitti g4 tti waan fudhannu r is the power of 3 fudhanna. Isa san illee haala kanaan 2 into root 6 the power of 10 3 jechuu dandeenya jechuudha. Simplify goonee kaa'uu dandeenya. is haaluma saniin f illee haaluma saniin barbaanna jechuudha. Wal fakkaata adeemsi isaanii homaa garaagarummaa hin qabu. Okay, gaafii 8ffaa hedduu namatti tolti. Find x in the y jetti. X fi y barbaadi jetti. Argaa jirtan miiniin isaanii kennameera. X fi y barbaadi nuun jedheera. Jalqaba irratti geometriikii barbaadnu waa'ee geometriikii yogguu haasofnu maal jennaan kooma waa'ee kooman differensiiti jechuudha. Termiin jalqabaa termii lammaffaatti hirama jechuudha. 4 jechuudha. X 4 nu kenna x 4 y nu kenname 4 over x is equals to geometriikii waan ta'eef inni kun y over 4 dha. Kana jechuun 4 square is equals to xy jechuudha. Kana jechuun 4 square jechuun 16 jechuu gama ibaatiin 60 is equals to xy dha. Okay, gama arithmeetikii yoo kan deebinu ta'e x5 y nu kenname jechuudha. Okay, by the way y arithmeetikii kenna irratti y miinii yogguu haasofnu arithmeetikii irratti fakkeenyaaf 2 4 6 jennu. Isa kana keessa lakkoofsi arithmeetikii miiniin kenna maal ta'a 5 fi 4 ta'a jechuudha. Maaliif walitti edaanee yoo waliin isa kana hirru jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee arithmeetikii yoo haasofnu isa gidduu kana ta'a jechuudha. Miinii yeroo kamiyyuu salphumatti fakkeenyaaf 4 plus 2 plus 4 plus 6 over 3 yoo ka jennu taate 4 ma dhufa jechuudha. Kana jechuun meeqa 6 eda'u 6 jechuun 12 3 yoo hirre meeqa dhufa 4 dhufa jechuudha. Isa gidduu san dhufa jechuudha. Yoomiyyuu maaliin miiniin isa gidduu san. Okay, asirratti illee kana 3 yoo wali edaan isa gidduu dhufa jechuudha. X eda'u 5 eda'u y over 3 meeqa dhufa 5 dhufa jechuudha. Inni kun waa'ee arithmeetik miinii irratti yoo haasofnu isa kana ifa jechuudha. Inni kun haala kanaan dhufa. Okay, walii cross baay'isna jechuudha. Cross ogguu baay'isnu isa kana jechuun isa kana yoo baay'attu x plus 5 plus y is equals to 3 baay'isu 5 jechuun 15 jechaadha. Okay, asirraa kaanee konstaantii gara tokkotti haa funaannu jechuun konstaantii gara tokkotti funaanuu qabna jechaadha. Asirra kanarraa hir'isna jechuudha. X plus y is equals to 15 hir'isuu 5 jennaan. Okay, x eda'uu y meeqa nuu dhufe 10 nuu dhufe. Kamarra tokkoof solve yaa goonu fakkeenyaaf x solve yoo goone x is equals to 10 minus y dhufa jechuudha. X dhaaf solve goone hima kaanitti galchineetiniin barbaanna jechuudha. Okay, akkuma achirraa ilaalaa jirru x dhaaf solve goonee jirra jechuudha. 16 is equals to haa jedhuun x dhaaf solve silatti godhee jira. Bakka x kenna 10 minus y galcha. 10 minus y galchee jira times y dha. Okay, irra haaraabsinu amma 16 is equals to 10 y hir'isuu
y square'ti jechuudha. Okay, kanammoo gama tokkotti quadratikii nuu dhufee jira jechuudha. Quadratikii sila nuu dhufeef sirreeffanni haa jennu minus y square plus 10 minus 60 dha jechuudha. is equals to 0. Okay, asirraa lakkoofsi baay'atee negative 16 dhufu kan eda'amee 10 dhufu baay'atee kan 16 dhufu kan eda'amee 10 dhufu lakkoofsa san laalla jechuudha. lakkoofsi sun faaktarii 16 ti jechuudha. faaktarii 16 lamaan 8 jechaadha. negative. Okay, asitti ono isa kana jechaadha. kana jechuun negative hin qabu. 10 yoo waliin baay'atu 16 jecha kana ta'a. lakkoofsichi sun 2 fi 8 ta'a jechuudha. Okay, jechuun minus y square plus 2y plus 8y plus 8y minus 60 is equals to 0 jenneerra. Okay, kana asirraa ni baay'ifannaa. minus jennaan minus y koomanii ni fudhannaa. isa kana gaafa irra raabsinu maal ta'a? y minus 2 ta'a jechuudha. inni kun y minus 2 ta'a. asitti immoo plus 8 koomanii fudhannaa. y minus 2 dha. kana jechuun fakkeenya y square plus 2 jechaadha. 2y jechaadha. Okay, asirraa kaanee y minus y plus 8 jenne kanammoo koomanii fudhanna jechuudha. times yoo jennuun koomanii isaanii fudhanna keessaa tokko y minus 2 ta'a jechuudha. Okay, asirraa kaanee y minus y plus 8 is equals to 0. isa kana jechuun gaaf kana maal ta'a? minus y is equals to minus 8 ta'a. minus inni faddii y is equals to 8 ta'a. 1 isa kanallee y is equals to 2 ta'a jechuudha. y is equals to 2 fi y is equals to 8 nuu dhufa jechuudha. gatiin maali? gatiin x kennaa gatiin y kennaa jechuudha. Okay, isa kana akkuma jirutti naa qabattanii amma direct eessa bira deemna? gatii gara olii deemna jechuudha. y is equals to meeqa jenneen? 8 fi y is equals to 2 argannee jirra jechuudha. gatii x haa barbaannu. Okay, gatii x kenna oguu barbaannu isa barbaannetti galchine ilaaluu dandeenya jechuudha. gatii x kenna barbaachuudha. isa as biratti haa galchinu mee y kenna 8 haa galchinu. x for 8 yoo galchine common difference isaanii yookiin immoo ratio isaanii kana yoo hir'e meeqa dhufa? 2 dhufa jechuudha. 8 times 4 dha yoo 2 dhufa. Okay, 2 arganneerra. kanaafu isa kanarraa 8 yoo isa kanarraa immoo x argachuudhaaf salphamatti maal goona? fakkeenya yoo barbaanne immoo formulaa kana galchuu dandeenya jechuudha. as bira 8 dhaami 8 2 dha jechuudha. kana jechuun 4 16 is equals to x y kenna maal jenneeni? y kenna 8 jenneenirra over 8 x kenna maal arganne? 2 arganne jechaadha. x kenna 2 arganne. so x kenna erga 2 arganne x kenna 2 for 8 jennaan tokko. karaa ibaatiin immoo for y over 4 jenneerra. 2 haa galchinu. as bira 2 yoo galchine maal ta'e? kana jechuun 16 is equals to 2x dha. 2x jechuun tuni y waan turteef x y jennee turree mire bakkee x kenna bakkee y kenna 2 galchine. so 16 irra 2 is equals to x dha. x kenna meeqa dhufe? x kenna 8 dhufe. Okay, oguu x kenna 8 dhufu oguu y kenna 8 dhufu meeqa? 2 4 8 dhufe. oguu x kenna y kenna 2 dhufu immoo y kenna gatiin tun 2 dhuftu 2 4 8 dhufe. yeroo kana xiqqaachaa deema jechuudha. yeroo kana immoo guddachaa deema jennaan. as birallee haaluma saniin ilaalla jechuudha. waluma fakkaata deemsiti. oguu as bira 8 ta'u as bira meeqatu common difference isaa irraa hir'isa 8 hir'isuu 5 meeqa? 3 common difference kenna 3 waan ta'eef kanarraa 3 hir'isna jechuudha. oguu 3 hir'isnu meeqa dhufa? 2 dhufa jechuudha. 2 5 8 deema jechuudha.
hogguu inni kun lama ta'u immoo meeqa ta'a kun hogguu lama ta'u sadiirraa yoo hir'istu meeqa ta'a kun shanima ta'a inni asii kun immoo 8 ta'a jechuudha. Okay, isinii gale jedheetii nabdadha jechuudha. Karaa lamaan ilaaluu dandeenya 8 5 2 or 2 5 8 jenneetiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Karaa lamaaniinuu ni ta'a jechuudha. 2 8 2 5 8 8 5 2 kana decreasing fi increasing dha kuni increasing dha kuni immoo decreasing jechaadha. Inni sunis haaluma saniin hojjetama. Kana fakkaata gaafiin kun. Okay, gaafii saglaffaadha. Gaafiin saglaffaan if gn yoo geometric sequence ta'e jedha. G'n greater than 0 ta'e n is the element of natural number yoo ta'e prove ln of gn is arithmetic sequence arithmetic ta'uu isaa prove godhi jedha. Okay, seera geometry irratti gn plus 1 jenneetiin hin deemna jechuudha. gn plus 1 jennee haaluma saniin deemna. r kenna jechuun maal jechuudha? Common ratio kenna jechuun gn plus 1 over gn jechaadha. Okay, asirraa kaaneetiniin arithmetikii bira oggu deemnu immoo arithmetikiin maali? Arithmetikii irratti ln of gn plus 1 haaluma san jedhee itti fufa innillee. Okay, isa kana irraa immoo maal arganna? Ln of gn plus 1 hir'isuu ln of gn kenna maal ta'a? Common difference ta'a jechuudha. D ta'a. Okay, isa kana jechuun D ta'a. D kenna jechuun isa kana jechuudha. Okay, D ta'a. Common difference ta'a jechaadha. Okay, isa kana jechuun immoo salphumatti ln of hir'isuu waan ta'eef gn plus 1 over gn jechaadha. Okay, ln of gn plus 1 over gn jechaadha. Isheen tuni g dha. gn jechaadha. Okay, asirraa kaafne immoo ln of gn plus 1 over gn jechuun immoo r jechaadha. Kanaafuu common difference kenna r jechuun lakkoofsa miree lakkoofsa dhaabbataa wayiiti r jenneenirra. Okay, kanaafuu gn plus 1 kenna r gn plus 1 over gn kenna maal jenneenirra r jenneenirra. Kana dursa as biratti r sila jenneeniif isa kana input maal goona? R bakka isaa kana bakka isa kana kana r buusne jechuudha. Iddoo kana r buusne. So common difference kenna ln of r dha. Ln of r lakkoofsa waan ta'eef maal jennaani? Kanaafuu constantii waan ta'eef tikikkili yookiin proof goone jechaadha.